Seenaa dubartoota arfanii. Yooyyaa ashamaa akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftoota qophii keenya. Nagaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif haa ta'u jechaa guyyaa har'aallee seenaawwan nama barsiisanii keessaa tokko isiniif qabadheen dhiyaadheeraatii. Hanga xumura qophii kanaatti laayikii fi sheer akkanumallee sabskiraayib gochuun na waliin tura. Akkuma hedduun keessan beektan chaanaliin kun chaanalii haaraadha. Gargaarsa yookiin immoo deeggarsa keessan sirriitti waan barbaaduuf viidiyoo kana dhaggeeffachuu yeroo jalqabdan laayik gochuu hin dagatina. Seenaawwan gadhiifaman guyyaa guyyaatiin akkasiin gahaniif immoo mallattoo sabskraayibarii maddii kan jirtu all notification ishee jettu tuqadha. Kallachumaan gara seenaa guyyaa har'aatti kan isin dabarsu ani Gammachiis Tashoomeedha. Nama taanee uumamnee walitti qabaan dhala namaa jedhamnus biftii fi haalli eenyummaa keenyaa garaagaraa akkuma ta'e filannoon keenyis akkasuma garaagaradha. Kan inni tokko filate isa tokkoof immoo filannoo miti. Kan inni tokko itti tolee jiraatu isa tokkoof immoo miira tuffii keessatti uumaa. Kan isa tokkoof qulqulluu ta'e immoo isa tokkoof cubbuudha. Maarriyaanis waa malee durseen yaada kana isiniif hin qabanne. Dubartoota 4 mooraa yuunivarsiitii keessa doormii tokko waliin jiraatanitu ture. Dubartoonni kun doormii tokko waan ta'aniif yeroo hedduu nyaata kaaffee waliin fayyadamu. Tarii tokkoon isaanii dhukkubee yookiin immoo waa ta'anii deemanii nyaachuu kan hin dandeenye yoo ta'e dubartoonni kun wal gargaaru. Tokko tokkoof ajajamaa. Haa ta'uutii garuu kana ta'anis dubartoonni arfan kun akkuma biftii fi bakkiitii dhufan garaagara ta'e fedhiin filannoon isaanii haalli jiruu isaaniillee akkanuma guutummaatti garaagara. Doormii tokko ta'anii adda kan isaan godhu immoo arfan isaaniiyyuu babbareedoo ta'uudha. Kana qofaallee otoo hin taane tartiiba qubeetiin bakka ciisichaatti wanta ramadamaniif maqaan arfan isaaniiyyuu maqaama tokko. Akka biyya keenyaattis akka sadarkaa addunyaattis maqaa hedduu dubartoonni ittiin waammanitti akka tasaa ta'ee moggaafamanii daree tokko keessa galaniiru. Fakkeenyaaf maqaawwan dhiiraa doormii 3 hanga 4tti tokko ta'ee uumamu Muhammed, Yohaannis, Gammachiis, Caalaa. Maqaawwan dubartootaa naannoo keenyatti beekamu immoo Saaraa yookiin immoo Zaaraa, Ayyaantuu, Caaltuu, Boontuu akka jedhamuuti. Maqaawwan kunniin heddumminaan waan moggaafamaniif dubartoonni kunniinis maqaawwan akkasii qabu. Maarree maqaan isaanii tokko ta'us haalli fedhiin isaanii garuu guutummaatti garaagara. Hundi isaanii babbareedoo ta'anis isheen jalqaban sinii dha'u garuu baay'ee bareedduudha. Bareedduu qofa otoo hin taane barnoota isheettis baay'ee cimtuudha. Mana barumsaa isheerraatii qabxii olaanaa galmeessisuun carraa yuunivarsiitii sanatti barachuu argatte. Bareedina isheen addatti immoo kan isheetti siqu barattoota qabxii qaban barsiisota dubartii barnoota isheetti cimtuu taate jaallatan. Dhimmi isheen eenyuun iyyuu quunnamtu barnoota ishee fi barnoota isheen qofadha. Kanaan alatti eenyuun iyyuu dhimma kamiif hin barbaaddu. Dhiironni dhimma jaalalaaf ishee qoccoluu bira deemanii yookiin kabalamanii yookiin gorsamanii biraa deebi'u. Kan kabaltu jechi dargaggeessi sun itti dubbate humna isheetii ol yoo ta'edha. Maatiin abbaa fi haati ishee haala ishee beekuudhaaf barsiisota ishees ta'e isheedhaan bilbilanii yeroo yerootiin gaafatu. Waa'ee qabxii barnoota itti cimuu fi kanneen kana fakkaatani malee isaanittis waan haasoftuu hin qabdu. Dubartiin ishee lammataa immoo gama tokkoon faallaa ishee gama tokkoon immoo fakkaattii masheeti. Barnoota isheetti baay'ee dadhabduudha. Ni qo'atti, ni dubbisti, guyyaa guyyaatiin laayibirarii ni deemti. Haa ta'uutii garuu barnoonni hin galuufi. Mucayyoo ishee bareedduu barnoota isheetti cimtuu kana waliin yeroo hundaa deemti. Fedhiin ishee waliin baatee akka ishee barnootatti cimtee qabxii gaarii galmeessisuudha. Haa ta'uutii garuu har'aafarratti barnootatti cimanii qabxii gaarii galmeessisuun waan ulfaatuuf badaan milkoofneefi. Ta'us garuu amala ishee isa gaarii namummaa ishee irraa dhaalte. Akkanuma
mucayyoon kuniyyee baay'ee bareedduudha. Dhiironni itti siqanii gaaffii jaalalaa yeroo dhiyeessanii fi ani hangam baradhee xumurutti dhiira tokko waliin iyyuu hariiroo jaalalaa uumuun barbaadu. Barnoota kiyya akkan xumuretti garuu isa na jaallachuu barbaadu otoo hin taane isa na fuudhuu barbaaduuf kaadhimaa ta'een gaa'ela uummannee waliin jiraachuun barbaada. Fedhiin barnootaa naaf milkaa'u yoo dide fedhiin gaa'ela kiyyaa garuu akka naaf milkaa'uun barbaada. Kan na jaallattu jaalalaaf otoo hin taane jaalala kee qulqulleessiitii gara gaa'elaatti jijjiirradhuutii na eeggadhu dubartii jettudha. Hiriyoonni ishee warri kaan hafan mucayyoo ishee kanaatiin lama badduu jedhuuni. Lama badduu jechuun yookiin barnootatti cimtuu hin taane yookiin immoo hiriyoota dhiiraa garaa garaa jijjiirtee laayifii yuunivarsiitii keessatti argamu dabarsuun barbaanne. Dubartiin isheen sadaffaa immoo faallaa ishee dubartii lammaffaadha. Barnoota sirriitti dandeessi, xiqqoo dubbistee baay'eetu galaa fi barsiisaas ta'e barataas barattuu ishee cimtuu kan jalqabaa caalaa daftee sirriitti hubatti, nama kamuu faana daftee walii galti. Haa ta'uutii garuu baatiidhaan yookiin immoo seemisteeraan yookiin immoo waggaadhaan dhiira jijjiiruun dirqama isheeti. Baatii 2-3 dhiirri tokko waliin yoo ture maalaabbee haadhuma manaasaa na godhate jettee daftee ofirraa jijjiirti. Dubartii kanatti dhiirota ofitti amanamoo guddaa qabani malee dhiirri abbaa fe'ee ittiin siqu. Baay'ee ishee sodaatu. Sababiin isaa immoo barnootaanis cimtuudha. Kana jechuun nama isheetti siqu sammuu caaluu ni dandeessi. Baay'ee ariifattuu, haguma ariifattu immoo hubattuu dandeessuudha. Barumsa ni dandeessaa, maaliif hin tasgabbooftuu jettee hiriyyaan isheen jalqabaa barnootatti cimtuun yeroo gorsitu eenyu akka na fuudhu nan beekaatiin tasgabbaa'a. Kan anaan fuudhus yoona anaan ol akka garaasaa ta'aan jiraa. An of eegee kan of hin eegnetti kan hin heerumuufiif ba'aa maaliitu narra jiraa. Kanaaf yeroo kootti fataa jechuun barbaadaa jettee deebistiifi dubartiin isheen cimtuu fi of eeggattuu kuni akkuma dhiirri akkasii jiru dhiirri of eegee tasgabbaa'ee gaa'ela qulqulluu eeggatus ni jiraa jettee yeroo deebistuufi inni isiniif haa ta'uu ani isuma akka koon barbaadaa jettee deebistiifi kan nu hafe amala dubartii ishee arfaffaadha. Dubartiin ishee arfaffaa akkuma ishee sadaffaa barnootan dandeessu. Karaa barnoonni bahe baateen beektu. Kutaa tokkoo gara kutaa tokkootti darbuuf ni dhamaati haguma dandeesse nu dubbisti otoo hin taane dhiira barnootatti danda'u dubartii barnoota dandeessu qabattee isheetti culullachuun kutaa tokkoo gara kutaa gara biraatti dabarti. Jireenyi yuunivarsiitii isheellee akkanuma. Dhiira barnoota danda'u barsiisaa qabxii laatu barbaaddee adamsitee waliin taati. Ishiin immoo maaliif tasgabbooftee hin jiraattuu jedhanii yeroo gaafataniini nama yoo ta'e faayidaa ofiif barbaadu. Har'a barnoota koo xumuruuf borummoo jireenya koo gaggeessachuuf dhiiran barbaadaa. Kan faayidaaf naaf hin taane dhiirris eenyuyyuu maal naaf godhaa. Har'a kan na waliin turan qabxii na hojjechiisuu warra danda'anidha. Bor erga eebbifamee booddee immoo dhiirri ani barbaadu isa qabeenya qabu anaa fi ilmaan koo haala gaariin na jiraachisuu danda'udha. Jireenyi faayidaa irratti kan hundoofte faayidaa kee eeggattee hin deemtu taanaan bakka ati itti kuftu hin beektu jettee nama yaaddudha. Maarreegaa dubartoonni arfan kunniin amala garaa garaa qabu. Gaafa kadhatan yaa Rabbii dhuma koo naaf bareechi jedhanii gaafatu mitiire. Arfan isaanii turtii waggaa 10 booddee maalirra akka geenye wal gaafannaa. Kan eenyutu sirrii kan eenyutu immoo dogongora akka ta'e waliif dhugaa baanaa. Isinis kan keessan qabadhaa anis kan koon qabadha jettee isheen barnootatti cimtuu gadi jettee deemtu bareedduun hunda isaanii caaltu jettee deebistiifi waggaan 10 akkanatti yeroo lakkaa'an fagoo fakkaata. Haa ta'uutii garuu jireenyi kuni gara kanatti gara sanatti otoo nama dhooftu otoo waan tokkoyyuu itti raawwatiin nama jalaa dhumuu dandeessi. Maarree waggaa 10 booddee arfan isaaniiyyuu bu'aa jireenya isaanii argatanii kallattii garaa garaa jireenya mataa isaanii qabatanii deemaa jiru. Dubartiin isheen arfaffaa barnootas hin dandeenye akka barbaadde taatu si'a 2 heerumtee ijoollee 2 horattee dhiirri
ishee waliin jiraachuu dadhabee gaa'ela ishee kan diigdedha. Kun immoo ta'uu kan danda'e akka faayidaaf qofa barbaaddu irraa beekama. Jireenya kana har'a dubartootaa fi dhiirota artistoota biyya keenyaan fakkeeffachuu dandeessu. Gaa'ela sana keessa faayidaan hin jiru taanaan waggaatti cidha 2 otoo kabajanii argitu. Dubartiin kun gaa'ela dhaabuun ittiin ulfaatu, haa ta'uutii garuu gaa'ela kan akka dhaabbatteen waan barbaaddu akka kaannisaa keessaa muuxattee gaafa keessaa dhumu immoo ni tufti. Dubartiin ishee sadaffaa immoo waggaa 10 booddee yeroo laalamtu gaa'elas hin dhaabbanne. Maaliif hanga yoonaa turte jedhanii hiriyyoonni ishee yeroo gaafataniini dhiira nagituun dhabee dhiirota nagitanii jedheen gaafan argadhu immoo ati ni ulfaattaa jedhanii na sodaatu jettee deebii kennite. Kun immoo ta'uu kan danda'e cimtuu dhiiraaf nan bulootu hin taane dhiira nan bulcha amala yaada jedhu waan qabduufi sababa kanaaf gaa'ela hin dhaabbanne. Dhiira waliin wal taatee gara gaa'elaatti ce'uu otoo hin taane sadarkaa jaalalaa keessa darbuu hin dandeenye. Kanaaf gaa'ela hin dhaabbanne. Kan itti aanu kan seenaa dubartii ishee lammaffaadha. Barnoota hin dandeessu, haa ta'uutii garuu of eegduuti. Turtii waggaa 10 booddee daldalaa tokkotti heerumtee ilmaan 3 horattee jireenya maal fakkaatu bareedaa dubartiin kamuu jiraachuuf hawwitu jiraachaa jirti. Namni jireenya ishee argee itti hin hinaafne tokkoyyuu hin jiru. Ijoollee isheef immoo haadha otoo hin taane giiftiidha. Gaafa hiriyyoonni abbaa manaa argan yoo fuudhan dubartii akka haadha manaa kee argatanii fuudhuudha wal jedhu. Haadha manummaan ishee dubartiitti qofa otoo hin taane dhiirrillee abbaa manaatti yoo haasoo ta'e qabatan abbaan manaan caalmaan argame dhiisi ati haadha manaa warqee qabatteetii keenya akkanaa keenya akkasii jedhanii sattaasa'u. Kabaja ishee waliin abbaa manaa isheetti heerumte. Abbaan manaa ishee irratti ni du'a. Isheenis abbaa manaa ishee irratti ni duuti. Gaa'ela baay'ee jabaataa humnillee gidduu isaanii hin seennedha. Hiriyyoota arfan kana keessaa kanatti kan hinaafe eenyu yoo ta'e gaariidha. Dubartii ishee heerumtee abbaa manaa 2 hiikte. Kan koo ani badaa waan isan jaallanneef innis badaa nan amanuu jettee yaada gidduutti kennite. Kan hafe kan dubartii jalqabaa baay'ee bareedu, barnoota isheettis baay'ee cimtuu, ol jettees dhiira hin ilaalleeti. Barnoota digrii jalqabaa ishee fixxee carraa iskoolaarshiippii akkuma eebbifamteetti gara biyya ambaatti deemtee barnoota ishee xumurtee yeroo barnoota digrii 2ffaa barattu ofii immoo digrii 3ffaa isaa kan baratu biyyuma deemteetti wal bartee gaa'ela dhaabbattee gaa'ela qulqullina qabu jiraachuu eegalte. Kanaanis daa'ima tokko akkuma deesseen barnoota digrii 3ffaa ishee eebbifamtee xumurteetti. Abbaan manaa ishees doktara, isheenis doktara. Maatii ishee daa'ima ishee jiraachisuu irra dabartee itti gaafatamummaan biyyaa itti kennamee mana ishee irra dabartee hoggansi biyyaatti kennamee biyyaafillee dubartii amanamtuu taate. Egaan waggaa 10 booddee seenaa isaaniitu kana fakkaata. Kan keenyoo har'a waggaa 10 dura maal turre? Har'a maal keessa jirra? Har'a irra teenyee immoo waggaa 10 dhufu jireenya maaliitu nu eeggata? Har'a irra teenyee yoo Waaqayyo nu jiraachiseef jireenya waggaa 10 booddee tilmaamaa jirra. Jireenyi keenyi seenaa dubartii ishee kamitti fakkeeffama? Kan jalqabaa dubartii barnootaan cimtuu of eeggattu dhumarratti maatii ishee irra dabartee biyyaaf kan amanamte moo dubartii ishee lammaffaa maatii isheen baay'ee amanamtuu jaalatamtuu ishee fuudhuu isaatti abbaa manaa isheetti naafamu moo dubartii ishee sadaffaa sababa cimina isheen gaa'ela hin dhaabbanne dhiirri ishee sodaatu baay'ee cimtuu jedhamtee yaadamtu moo dubartii ishee arfaffaa gaa'ela 2 diigde faayidaaf jettee ammas gaa'ela gara biraa aabuuf qophiirra kan jirtu mataa isheef kan hin taane ijoollee isheef kan hin taane abbaa garagaraarraa kan deesse abbaa manoota ishee kan miite isa kam jiraachuuf qophaa'aa jira. Oromoon gaafa mammaakuu kan facaasan hammatuu jedhamitire. Tarii seenaa kana keessatti of ilaaluuf barnootatti cimaa ta'uun hin barbaachisu. Barnoonni kan ka'e fakkeenya gaarii uumuudhaafi. Namni yoo jabaate baay'ee yoo jabaate ofiif maatii isaarra darbee biyyaafillee amanamaa ta'a. Yoo biyyaaf amanamuu dadhabne maatii keenyaaf amanamuu qabna. Gorsa hiriyaa jireenya darbu ilaallee faayidaaf kan fiignu yoo ta'e ilaalcha ammayyummaadhaan dhufu namaa ol ta'een jiraanna jennee kan ololuuf qabnu yoo ta'e dhuma keenyatu dachee duwwaa ta'a. Har'arra taanee waggaa 5
waggaa 10 gara fuuldura keenya jiru Rabbi waliin taanee kaartaa kaafachuu ni dandeenya. Amalli jireenyaa gaarii isa godheef gaarii gooti. Gaarii isa yaadeef gaarii yaaddi. Faallaa hammeenyaan kan isatti dhufeef immoo kan jiraachistu fakkeessitee isa tokkotti argisiistee gojomaasisuun kan gojomaasiste kennitee fi deebistee harkaa fuudhuun kan biraa gojomaasisuun oliif gadi raasti. Jireenyatti raafamuu otoo hin taane daandiirra bahaniin abshaaloomuu ejjennoo murtee sirrii fudhachuu waan itti amananiif immoo humna qaban guutuutti fayyadamuun hanga dhumaatti falmatanii imaluun godaanuun sirriidhaan nama baasaan dhaamsa qophii keenya guyyaa har'aati. Egaan jaalatamtootaaf hordoftoota qophii keenyaa seenaa dubartoota arfan guyyaa har'aarraatii hedduu akka barattan homaa shakkii tokko illee hin qabu. Jaallannis jibbines jireenyi nuti har'a jiraachaa jirru isuma kaleessa ofiif yaadaa turre karoorsinedha. Tarii jireenya gaarii keessa hin jirru yoo ta'e immoo waggaawwan 10 yookiin immoo 5 fuuldura keenya jiran isa har'a dogongorre yookiin immoo balleessine akka sirreeffannuuf nama birattis waaqa birattis carraawwan umurii nuuf kennamanidha. Hanga yoonaatti yeroo keessan naaf kennitanii dhaggeeffachaa turuu keessaniitiif guddaa galatoomaa jechaa seenaa qophii gara biraatiin hanga walitti deebinutti bakka jirtan maraan turtii gaarii. Egaan jaalatamtootaaf hordoftoota qophii keenyaa seenaa dubartoota arfan guyyaa har'aarraatii hedduu akka barattan homaa shakkii tokko illee hin qabu. Jaallannis jibbines jireenyi nuti har'a jiraachaa jirru isuma kaleessa ofiif yaadaa turre karoorsinedha. Tarii jireenya gaarii keessa hin jirru yoo ta'e immoo waggaawwan 10 yookiin immoo 5 fuuldura keenya jiran isa har'a dogongorre yookiin immoo balleessine akka sirreeffannuuf nama birattis waaqa birattis carraawwan umurii nuuf kennamanidha. Hanga yoonaatti yeroo keessan naaf kennitanii dhaggeeffachaa turuu keessaniitiif guddaa galatoomaa jechaa seenaa qophii gara biraatiin hanga walitti deebinutti bakka jirtan maraan turtii gaarii. Egaan jaalatamtootaaf hordoftoota qophii keenyaa seenaa dubartoota arfan guyyaa har'aarraatii hedduu akka barattan homaa shakkii tokko illee hin qabu. Jaallannis jibbines jireenyi nuti har'a jiraachaa jirru isuma kaleessa ofiif yaadaa turre karoorsinedha. Tarii jireenya gaarii keessa hin jirru yoo ta'e immoo waggaawwan 10 yookiin immoo 5 fuuldura keenya jiran isa har'a dogongorre yookiin immoo balleessine akka sirreeffannuuf nama birattis waaqa birattis carraawwan umurii nuuf kennamanidha. Hanga yoonaatti yeroo keessan naaf kennitanii dhaggeeffachaa turuu keessaniitiif guddaa galatoomaa jechaa seenaa qophii gara biraatiin hanga walitti deebinutti bakka jirtan maraan turtii gaarii.